Kabadii kootii illee yoon si qaanfadhu maqaa kee dubbachuu garuun irraanfadhu beeyta keessoo tantoo hangaan si abdadhu yaa rabbii rabbummaaf ani isa jaalladhu jiraataa barayyuu na bira dhaabbadhu akkaan ergama koo sirriitti bahadhu akkaan ergama koo sirriidhaan bahadhu. Tolaaf rahmanni kee yoomuu misaalamu hospitaala dhibee marritti yaalamu marsaa dhaabii hin qabne maraan martoo jiru hayyoomuun dadhabne rakkoo maraa furu boqoqqee jiruudha ciccita hallayyaa si keessaa na baasee osoon qabuu fayyaa hundaaf galatoomii yaa abbaa galataa rahmaan rahmannisaa hin qabne fakkaata rahmaan rahmannisaa hin qabne fakkaata. Ni'imaa daangaan qabne godhii caaltuu maraa atiitu nuuf ergee ergamaa akhiraa nagayaaf rahmanni yoomuu wal faanarraa irratti haroobuu ilaahii sibiraa haala keenya laaltee nutilleen ilaahii nun kasaariniitii imaanaan nufaahi ollaa isaa nu godhii atummaan nuuf tahi ollaa isaa nu godhii atummaan nuuf tahi. Akkam jirra jirtuu jireenyi badhaadhaa ergaa xiqqoon qabaa maaloo narraa hoodhaa ergaa gammachuutii tan katmii qur'aanaa koongiraajuleeshin jechuudhaaf yaana koongiraa jechuudhaaf yaana. Iddoon Allahu katmiin Akbar. jirtuu gamtaa Allahu Akbar. Dhukaasigaa. Iddoo khatmiin jirtuu kabajam iddoo khatmiin jirtuu gamtaa kabajamtuu tarru'uusul ummaa markaza ammootuu daandii qaroominaa maqaan isaa ja'ama barsiisaan markazaa Abdinuur Mahmadii isaan hoogganama nasuuxaa umarii eebbifamtuun ammaa qalbiin na hordofaa martiinuu yaajammaa nama tahee namnitti haajamaa cucunfaa babaaseen xiqqoo himaa cunfaa baaseen waa xiqqoorraa himaa. Nuura rabbiin uumee yaa ji'a goobanaa ilma aashaa teenyaa urgoo siiniin boonaa garaan ilma namaa silaahis daggalaa waan meeqa miidhagaa meeqa Allahu keessa Akbar. Allahu Akbar. Fiddee. Allahu Akbar hamile. Nuura rabbiin uumee yaa ji'a goobanaa ilma aashaa teenyaa urgoo siiniin boonaa garaan ilma namaa silaahis daggalaa waa meeqa baadhataa meeqa keessa galaa hundumaa dandeessee mi'aadhaa fi ilaalaa hundarraa muramtee fira dhihootii fi saahibban halaalaa ustee obsaan taa'aa ganamaa galgalaa moggaan taa dhukkubduu taani garagalaa maraafirraa dhiiftee wanta si shaagalaa erga barsiisuudhaa jecha rabbii caalaa dhala muslimtootaa kan dhiiraa fi dhalaa ilmaan abbaa kootii kan hireen hirame biyya alagaatti rakkoodhaan hubame akka hin baranne rakkoon aggadame xiqqeenya wallaalaa achitti dhaandhame eega haaliqaatii maashoogaaf dukkanaa isaanii ta'uudhaaf hedduudhaan simboonaa yaa hubataa namaa barsiisaaf hundeessaa daandii qaroominaa eega haaliqaatii hedduudhaan simboonaa yaa qaalii namaa maashoogaaf dukkanaa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hamilee warri jalaa gubbaa maaf calliftu laata? Gaaf barattuu tantee barattuu nasuhaa baga itti geesse habiibii koofaaya uffata siin jechuuf innootuu ni dhumaa yookaan faashiniidhaan hafee geeddaramaa lubbuu koo siin jechuuf tiyyatan teen taatu yaa habiibii kan koo biiftuu amma baatu jecha gaarii ibsuu kan afaan oromoo kamiin fayyadamaa si ibsuudhaaf qomoo barbaadeetiin dhabee jechuma naaf tahuu kan miiraan siif qabu zaataan bakka bu'u. hundaafuu habiibii rabbiin ana caalaa si haa mararfatu kan hundaa a'laa addunyaa akhiraa si haa maxxanfatu gabricha koo je'ee si haa mararfatu hojiin tantee martuu ragaa siif haa baatu kanumaan siin ja'aa hedduu galatoomii ganaas itti fufii tee barsiisuu qoomii ganaas itti fufii tee barsiisuu qoomii. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hamilee Allahu Akbar. Marhaban. Baga itti geesse osoon siin hin ji'in yaa oftii nasuhaa dhiifa manaaf godhii dheeresse haasahaa
baga itti geessee waan isaaf jettee bishaan bira kuttee dhiiga diimaa boosse ana qofaa miti namuutuu ni hima osoo ni himuu baadhees silaahuu beekama rakkinaaf dararaan jiruu biyya namaa rakkinaaf dararaan jiruu biyya namaa san hunduma isaatuu osoo walaawwaltu osuma madaamii maybii kaasiiloltu kan takkaan sodaatiin waarningii madaamii haadhaatu daalatti silaas ilmoon daamii jedheetiin makmaa kaalammiin tiyya qoomii sanyii ayyoo ashaa nasuuf binti umar baga itti geessee isa eegaa turte kan durirraa gargar gaafa eegaa turte kan durirraa gargar sobaan walit tolchuuf qur'aanan faarsinu tolchinee ibsuudhaaf ni wallaalle inuu jecha daandii milkii zalaalamsiif banuu kan jannataan Usmaan faanu kan jannataan dhaqan Ali Usmaan faanu ifaa yeroo maraa kan nu jala yaanu haraamii halaal sobaan walit tolchuuf qur'aanan faarsinu tolchinee himuudhaaf ni wallaalle inuu jecha daandii milkii zalaalamsiif banuu kan jannataan dhaqan Ali Usmaan faanu ifaa yeroo maraa kan nu jala yaanu haraamii halaalii jennee taatee wayii kan ragaadhaan baanu jecha qalbiif dasii tasgabbiif qaraanu kan isa hordofne azaabarraa baanu kan isa qara'aa fooqiilee jannataa sadarkaan ol baanu yoo rabbiin fedhee ganda nagayaa san isumaan qubannu jiruu gandalachuuf inni paasapoortii namuu haa hubannu qur'aanul kariim waan laayyoodhaa miti waan rabbiin filatee isii qaba gatii anarraa eegalii hubadhu akkasitti jechi fiinxii tokko harka rabbii jiru kan tokko nu harkaa sanii bariyaatiru kanaafin siin ja'a irra deddeebisee qaanfii takka malee baga itti geesse qaanfii takka malee baga itti geesse. Allahu akbar Allahu akbar hayye qur'aana hojjetu heerasaa hundumaa hireenuuf haa godhuu dandayaan isumaa nasuhaa too qaalii yantala muslimaa maarreen irraa fuudhii wahiin sitti himaa kaayyoon tantee guddoon qur'aana xumuruu mitii naaf hubadhuu oftii tiyyatiru erga isa fixxee wanti sirra jiru jechoota qur'aanaa hojiitti jijjiiru ilmiiwwan hafaniis ustaaza keetirraa obsaan teessee baruu qo'achuuf adeemsaa baruu fi barsiisuu ustaaza gargaaru utubdee miggaaruu markaza kee yaaruu tanas si fayyadaa uftii gaafa boruu waan guddaa raawwattus guddaatu siif hafee jabaadhuu nasuuhaa sanyii qabdu lafee dhaamsi koo kanumaa rabbitti haa guutu wanta narraa hafe dhaamsi koo kanumaa rabbitti haa guutu waan anarraa hafe. Faaxumaa fi Faddoo Yuusufii fi Maammaa jedhee osoo dambaasiin hunduu galatooma keessaahuu amirran taligoota amrii rabbi sinirraa haa qabu waan rakkoo ja'amaa tan irraa tan qabrii jabaadhaa diin rabbiitiif jammaa